السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمار كفوني فردفتوني طما ويو سرتو متقالي نجني كيسا مدارا اي سرتني كم السلام يروسن كابو بكس إن شاء الله يودي سنة نيسو دبين كنا ركوتا اجدي اي إكسي كبجمتو تقالي ممتا قاشتي أسمع وري فيديو كي يرغتن هاتينا تها وججبيسا سنين جدا هرها سوا سوا في الديمة هرها سوا تقونا جدني أني جولي كينيا كم مسلمة هرها سوا ما جناني جلك أبا في الرها سواني إنما تدبر وان تاتي كسمو بليا كيا كان amantii biraa qabdan as keessatti yoo jecha isin mufachiisu waan dubbadhu tahe dhiifa manarraa tahaayii isinin jedha maal dubbattaa maal asoftaa akkuna jettani waa'ee dhimma masjiidni diigamuu irratti namoonni baay'een wal afaan deemutti jirani walitti dhiikamu jiru wal afoo deemutti jiru maali jennaan dhugaa masjiidni keenya nurraa diigame waan wal amanuufis waan wal jaalannuuf tarii walitti bal'achuu dandeenya namni wanni beekuu qabu jalqaba ofii of taheetiin nama komachuu danda'a ati ani eessa jira an eenyudha jedhee rakkoon guddoon nama bira jirti maal jennaan ofii of xiqqeessine nama komanno ofii of salphifne nama hin komanno yoom nuti akka islaamaa taane yoom of taane islaamni yoom of ta'ee jiraate beeka yoom of taane jiraanne takkaa caffaa dhaxxanii takkaa maaloo dhaxxanii maaltu isinitti yaafe dhalaan ta'in akka dhalaa islaamaatitti akkaan jiraanne dhiirti ta'in akka dhiira islaamaatitti miti ijoolleen ta'in wanti afaan isiitii bahu wanti harka isaaniitii barreessan waan hedduu nama qaanfachiisu waan hedduu nama rifachiisu wallaahi isa dhugaadha yoo abbaan of kabajje ormi nama kabajje jechuudha dur of tahaniiti namnis akka nama kabajju waan jedhan jechuudha namni takka jaalate si kabajja takka immoo sodaate si wajjin jiraata jechuudha tana irratti namni akka wannaa bakkum arge oolu bakko shaash oolu dhiirateen dhalaateen dhalaan adda banqabne arrabni isii adda banqabne dhiirti arrabni isii adda banqabne taqaam qullaa oolu dhalaateen malee ni jirti dikoo tana irratti warri akka horii magaalaa wal baasee wallalatu dhalaateen nami dhalaa islaamaatiin turba islaamaatiin salbaaja malee nama immarsan of immarsu namni jechuudha salbaaji ani biyyatiin itti wanni hin beeku salbaaji akkasittiin qabaniiti abbaa bituu irratti barbaadan akkasi argufanii magaalaa keessatti salbaaji san uffata gaarii miti bara salbaajiidha ofii rakasiifne ofii of salphifne maqaa islaamaa qabaata gaafa waa galanii waa takka jedhan akka qorqorroo xaxaxaxaxa maali ummanni akkanaa yoom agizi waa takka gadanii qofa akka qorqorroo ta'u maaf of taatanii hin jiraanne maaf of taatanii hin jiraanne maaf ofitti amantanii ani islaam beektanii maal jiraanne dhugaa nama waliin jiraachuuf wannaadhaaf obboleeyyan baay'ee qabnaa sabaa akka sabaatitti namoota amantii biraa hordofan waliin jiran amantii akka amantiitti achi kenne saba akka sabaatti achi kenne akkasitti waliin jiran maali garanaa fuutanii garanaa laaxanii garanaa fuutanii takkaa makkaa dhaxxanii takkaa caffaa dhaxxanii isinii warri laaqachuu maali kiririi qofa hidhachuu malee maaltu isinitti hinaaf maaltu isinitti yaaf bagaa isin waliin gabbanii dhaabbatin bagaa warri isin waliin shubbistan bagaa warri isin waliin shubbistan
قافسن ماني أرتني ما وري قافسنو نو كستانا ولين قبهو دبينو فا ما لباك يسني سني ولي يسنو بكا قشاشا والتني يوبان أفكا وجسيجي نمني سن كبجا ما أفتتني جراتنا أرسن ما أفتتني جراتنا ما أفنتهناي أفتاني بينا تكا أفتتني جراتني نبيت أفتاني تاني نبينا نمني سكوبتي وانت همتو متنسو أنيوني نمت أسرتي وان بالكي متنسو أنيوني مالي dhalaan teenya wanni faasitii ba'u ajaa dhiirteen akkas kan tiktaka tan irratti dabbaa maaliin dhiiruma teen as garagalii silaalaa achi garagalii dhalaan afaan adaban qabu dhiirri afaan adaba qabdu yoom takkaa akka hayaata islaamaatti jiraattanii barmootummaanis taniin nama kabajju gaafa ati adab qabaattee rijaala islaamaa gaafa taate akkasittis kabajjaa intala islaamaa gaafa taate akkasittiin si beekas maali ummata garana laaqatee barisin warraan intala dhala eege qullaatiin maasha Allah jedhaa deemuu isin maasha Allah waa mara keessa maasha Allah jalqaba hiika maasha Allah baradha hiika maasha Allah dha maasha Allah akkasii maali sun godhe namni biraa maaf komattu nama biraa maaf isiniif dhaabatu maaf isin eessa jirtu ara gaafuma ibiddi isin irra bu'e qofa akka qorqorroo dhaabanii xaxaxaxaxaxa jettu bakka isin wajjin dhaabbatin eenyummaa keessan akka eenyu akka teessa isin akka of bartaniif isin waliin dhaabbanne baga silaa warra lafatteen irratti udduu dhiqatu aramni lafatteen irratti udduu dhiqatanii isin jedhanii bagaa isin jedhan yoo nama taatan warra akkas isin jedhe sani akkatti dhiqatan barsiiftan turtan akkatti dhiqanii immoo qulqullina bareedina ni barsiiftan turtan gowwaa faana deemtanii gowwoota as gubbaa qofa xaxaxaxa jechuu malee asirraa ibidda afuufu malee asirraa hijibu malee faayidaan teessan hin jirtu dur of tahaa jiraadha islaama ta'aa jiraadha gaafuma waa galan qofa xaxaxaxaxa gaafuma waa jiran qofa dachii afuuftanii dachiin nutti balleessina dadhabne isinuma dadhabne kasheetota teena duudhaa baay'ee eenyu isini miti kasheetotni wanni kun haraamaa rabbiin ni dhoorgaayii taa'aa lakkaa gaafa isiniin jedhan ati akkanaadha ati maaloodha ati diqaalaadha ati maal waan fokkatana keessa baastan waan akkana jettanii sheetotii teena irra duudhaa baatan ustaasota teena irra duudhaa baatan olomaa teena xiqqeessaa baatan isin ijoollee islaamaati namni kana hunda gochuu baay'ee jechuudha arrabsitanii xiqqeessitanii shiiftanii teena wal xiqqeessiti isinii wal xiqqeessitanii namni akkamii kabajaa isiniif godha malabbaa keessanii nama qubattan malabbaa keessanii ta'uuf nama qubattan baga isin waliin hin dhaabbatin wallaahi baga isin waliin hin dhaabbatin hayya eenyu isinii of hin bartanii nama hin taatanii kabajji jaaladhu akka namaatitti kabajji jaaladhu immoo bakka waan amantii teessi dhoorri waan rabbiin keessi dillan durumarraa dhaabbadhu gaafa san bar namni nama amantii ofiitiif kabajjaa qabu namni kunis kabajjaa amantii teennaaf kabajjaa qaba dhiyeessanii wannadha isinii bakka qoshaash mar dhaabbattan gaaf kan waaqeffataa taatan gaaf kan nama amantii biraa qabu taatan gaaf kan islaam taatan dhaabbadha yoo feetan amantii jiraadhaati achi bahaati akkas jiraadha yookaan takkaa makkaa dhaqaa takkaa malkaa dhaqaatti wannan zina isin kan xiqqeessisiisu isin kan arrabsu yookaan achi kaatanii afaan bantan ganda namaa tuqaa maal namaa tuqaa abbaa ka fedhee haa jiraatu fedhee haa amanu mannu galche Faatuma irraa gaafatama Faatuma lubbuu fi takkatti an ummati yarraan gaafatama abbaa kiyya yarraan gaafatama jaarsa kiyya yarraan gaafatama ilmooti yarraa inshaallah hin gaafatama lubbuuti yarra gaafatama asiin dura gisee sheetonni teenya lakka dhaabbaa
waan kun sirrii miti dhaabbaa haraama dhaabbaa gaafa isin hin jiran oromummaa nu diiguuf deemtanii amma horee oromummaa teessa diigamte akkam taate oromummaa teessa itti moo diigamte amma akkam isinii galtee arrabsuun turre isheettatti xiqqeessitanii haraama dubbii haraama wanni kana waan amantiin isin dhorgitu isinii himaniif xiqqeessitanii arrabsaan turre amma gaafa namni gabbayee isin waliin boohuu dhabee fi maam nama komattu namni ka amantii ofii hubate ka amantii ofii beeku waan itti amane godhu jechuudha warri amantii biraa qabu amantii ofii beekaa waan itti amane dalagaa yoo isin bocheen isin faana bu'anii uftatanii jiraatanii gaafa uftatanii jiraattan namni isinii waliin jiraata jechuudha. Gaafama akka gaararraa arra as dhaqaa boru achi dhaqaa arra mana daansii dhaqaa boru maal dhaqaa arra dhalaa baalagee waliin shanaafataa boru akkas ta'a isin deemtan eenyu namatti isin lakkaa isinimi warra qullaa deemuun faana rarraafatee fiigaa oolu. Safuma oromootu ijaa achi ilaalanii waan kana irraa nama qaanfachiisu jechuudha. Bar ijoolleen biraa jechuudha ijoolleen amantii biraa waan akkasiin godhanii waan akkasii san hin godhan jecha waan akkasii keessaan bahu gocha akkasii hin hojjetan ka gizee hunda waan taane hunda hojjetu isin jechuudha. Isin dhaabbadhaaf lala gizee waan takka galeen qofa qorqooroo kararra hin jedhinaa nutti dadhabni. Isa jirta gizee isheetonni isinitti himtu wanni kun haraami dhaabbaa amantii teessan jabeeffadhaa baradhaa amantiin oromummaa isin irraa isin hin baaftu jabaadhaa yoo isin hin jedhan laa ati jibbaa oromummaa qabdaa ati maalee oromummaa qabdaa kun oromoo miti xiqqaal nu keessatti dhalate jettanii afuufuun turre arra oromoo taataniire arra shideetanii oromummaa qilee haaseentu ayyaa gajettan yoo beektan nama sin tuqina amantii namaati sin tuqina ganda namaati sin tuqina yoo nam taatan amantii teessan jabeeffadha amantii teessan baradha bakka baalagee irraa fagaadha yoo nam taatan jechuudha. Silaafuu osoo namaa miti dhalaa eegii dhalaa qullaa ilaalu malee faayidaa takka hin qabdan bakki soolta bakka qumaara bakki soolta bakka wasakha bakki wanni isin keessaa bahu waa wasakha nama arrabsuu dubrateen ta maqaa islaamaa qabdu wanni isin barreessitu wasakha wanni isin dhageeffattu wasakha deemtanii ishee kan dhageeffattanii barattanii aga wasakha jala deemtanii aga wasakha dhageeffattanii yoo isin uf kabajjitanii jiraatan namni biraatti isin kabajja namni amantii biraa ati yoo islaam taatee uf kabajjite jalqaba akka islaamaatitti waan amantiin tee sirraa si dhoorgitu irraa dhoorgamte waan amantiin tee si ajajju irraa hojjettee yoo jette ka amantii biraallee qabu haala gaarii kan keessirraa baree si kabajja si wajjin jiraata jechuudha. Nama ofiifuu akka tichisaa bakka qoshashaa oolu akkamittiin si kabaja namni ofiif xiqqeessinee kaanee maaf nama koban ofiif salphinee kaanee maaf nama koban ka walirra duulunu ka sheekaa xiqqeessunu sheekotii irraa kaastee haga xiqqoo ilmaan xixiqqootitti waluma cabsa namni keenya waluma arrabsa waluma xiqqeessa. Amma gaaf kan gaafa waatti jedhan ebaluun waliin dhaabbachuu dide hiriyyaa keenya hirummaa bakka sanii qabdanii hiriyyummaa bakka amantii qabdanii hiriyyaa keessanii hiriyyaa bakka qumaaraa walii ooltan qabdan malee hiriyyaa amantii hiriyyummaan hin jirtu amantii irratti maaf obboleessa keenya ta'in maaf obboleettii keenya ta'in innis amantii addaa hordofa atis amantii addaa hordofta jechuudha.
wanni isin waliif fidu oromummaa takka qofa wali isin fida waan san hin dagattani maaliif nama dultu baga isin waliin hin dhaabbatin kaa maaf nama dultu usaa ganda namaarraa usaa namarraa argitan kaa waan isiniin jedhanii isinii barreessan arabdoonni nisilteen dachii teen irratti eekeen dhiqattu isiniin jedhan ganaa lafateen araba fudhatee isin jedhan haya oromummaan gaafa san malkaa waliin hin dhaqinaa gaafa isiniin jedhani malkaa dhandha malee kam taate har'a eessa kutte yoo isin of kabajitan namnis isin kabajaa isinii godha adab isinii godha immoo abbaaf hin kabajin eenyu si kabajja yoo ta'u kabajitee hin jiraanne eenyu si kabajja namichatu hin jee jedhani lafti nuun bariitu yoo bariiteef inni nuun qabsiisu yoo qabsiiseef gobbaa faalii qabaa hobolaanaa qabaa jedhee jedhan namichi isinuu waan bartani yoo bartaniif of bartani eessatti waan bartani isinuu bakka wasakaa malee oolchani akka tichisaa isinuu bakka balfaa malee ooltani mana dhiichisaatii fi bakka wannaa malee ooltani bakka isiniin malee takka yoo kaa usaafaan keessan qabadhaa warri waa beeku haa dubbatu asirratti baatanii ani takkaffaa waan isiniin jedhu miidiyaa tanatti beekamtii qabna jettanii miidiyaa gubbaa jirtu beekamtii qabna jettanii waan hin taanes alba'ina waan hin taanes hin hojjetina amantii irraan beektu baradhu sheeka jala deemi tiiktakii qumaraa fi hidhadhaan as garagalii achi garagalii daaraa dibadhu ka'ii dhaabbadhu mataan galabbaxamee jettan tana dhiisaati baradhaa akka namaatitti yoo san amantii teessanis kabajitan amantii namaatis kabajitan namaa waliinis akka namaa waliin jiraatan baratan jechuudha. Achi namni akkana nu godhee akkana taane masjiida keenya gubatee masjiida keenya diigame masgiida keetiif nama hundatu si dhimama nama hunda si jaalata seete namni ilkaan si waliin kolfu hiriyyaa kan si waliin kolfaa oolu hundinuu waan si jaalatu seete garii dirqama si walii kolfisiisa gariin beekuma ilkaanin si kolfa beekaa ilkaanin si kolfa gariin immoo dirqamatu akka isa kolfisiisu taasisa jechuudha. Asasiyyaan tiyyaas iddoon hammaatti kaa namni fungaan kun asasiyyaa kana baay'atan se'a laakiin waa baradhaa afaan keessanii adabu godhaa namuma isin arrabsina nama amantii teessan tuqes nama isin arrabses arrabaan hin deebisinaafi dandeettan dhiira ta'a argama maal ni beekta dhiirummaan barachuudha waa hubachuudha amantiin maal akka taate bakka hunda dhaabbachuu dhiisuudha dhalaan qullaa dhiirri qullaa waan rabbiin uume callaan beekan subhaanallah wallaahi nam takka adaba qabdu dhiirti teen adaba qabdu dhalaan teen adaba qabdu akka jirutti zeeroo taane bakka qoshaash malee bakka arrabaa malee bakka wasakaa malee bakka biraan dhaabban maaliif akka ta'e na dhiban laakiin maaliif nama himanna nama komannaa nu eessa jirra inni of hin gaafannu hanga nama komannu eessa jirraa of hin gaafannu maal hojjetu jirraa of hin gaafannu akkasii gaafuma wanta akka nama galte qofa akka qorqoorroo qarararar hin jedhina osoo musliimata jabaa taatanii
mootummaan doozarii jala kaa'ee masgiida kan kee masgiida meeqa akka oromiyyaatti masgiida 130 hin diigu. Obboleeyyan teenna warra amantii biraa qabdan kanarra qoosaa nurraa dhiisaa. Qoosa nurraa dhiisaa. Yoom akka warra kaanii Arabaa fi Silxeen udduu dhiqatte jedhan san taa'e malee Arabniin bakka biyya isiitti hin galtii maaltu musliima Oromiyaa galchee maaltu isin galchee jedhan. Islaamni takka akkuma Oromummaan takka taane sanii rabbiin isin islaamni tokko qaam tokko hin jedhan. Finfinneen jiru islaamni Oromoo Finfinneen jirtu Silxema jira. Mush Finfinnee miti islaamni addunyaa kanarra jiru tokkocha. Maalinnan rabbiin isin obbolayyuudha jedha gaafa shaahadaa qaban. Immoo Oromummaan dhiiga. Amantis lubbuu teenya amantii lubbuu namni hamkamuu amantii ofii lubbuutti jaalata lubbuu sanatti jechuudha. Ilmi namaa eega dhalatee as amantii garaagaraa fudhata malee namni namaa hundi islaama ta'ee dhalata. Gizee haadha keessaa bu'u suyyuuta buutuun dhalata jechuudha ilmi namaa. Hundi islaamaa jechuudha. Ni beektan eega dhalatee ka'ee kan maal geessanii kan beetis kiristaasii geessanii kiristinnaa kaasanii ni beektu isin hundi. Akkas ilmi namaa jalqaba isaa islaamummaarra dhalata. Rabbitu islaamummaarra nu uume. Rabbi immoo Oromoo godhee nu uume. Kanaaf jechuudha. Wal jibbuu fi wal ciruu fi wal nyaachuu irraa ka jibbillee ka jibbaa keenya qabus jechuudha. Obseetumaan nurraa haa taa'u. Immoo haala ijoollee balagee afaan wannaatiif jettanii mirkeessa isin galina. Isinin jedhaan maal jennaan namni gariin duruuma arrabni isaa baalageedha. Mushi quuqama amantii qofaa miti. Arrabni isaa baalagee gizee waa namaa jedhu gizee lafichootu jechuudha. Kanaaf arrabni isaa baalageedha. Waan dhiisuu waan dubbatus hin qabu. Immoo kanu jaalates kanu jibbes homaa nama nu godhu maal jennaan rabbi ka waa nama godhu rabbii tokkocha ka waa namaa godhus rabbii tokkocha immoo ilmi namaa hanga jiru wal qarqaaraa waliin jiraata akkuma mukni mukaan bareeda jedhu san ilma namaatiin bareeda hariiroon ilma namaa jidduu jirtu walitti dhiyeenyi jiraattuun bareedduudha. Akkasii akkasii mootummaan amantii balleessaa jedhee maraa ta'eef wallaahi abaddan nan balleessu. Falisxeen laalaa ta guyyaa irraa xiyyiitii itti roobdu guyyaa irraa xiyyiitii itti roobdu ilaali. Wattakka namni takka nu balleessuu hin danda'u. Islaama namni takka balleessuu hin danda'u. Diinii rabbii namni takka balleessuu hin danda'u. Maal jennaan rabbiin diinii tiyya aanatti uffataa jedhe ilaahiin tokkochi jechuudha. Aanatti uffata. Quraanas rabbittis masjiidas rabbittis abukaattoo masjiidaatis taatanii afaan keessanii waan baalagee hin baasina. Abukaattoo quraanaatis taatanii afaan keessanii waan baalagee hin baasina. Maal jennaan dandeettan waan dandeettaniin godhaa. Dadhabdan du'aa'ii rabbiitti godhadhaa. Bar rasuula rabbiitu sallallahu alaihi wasallam aanaa isaati jechuudha. Firoonni isaa warri isaa Qureeshiin gosti isaa adeeronni isaa jechuudha. Abbeeronni isaa itti yaa'anii yegguu sanii gizee amantiin dhalattuudha yeroo san jechuudha. Nabi Muhammad itti yaa'anii ni balleessinaa ni dhaabna jedhanii dhaabbachuu didde amantiin tun babal'ate addunyaa tana guutuu geesse isas jechuudha. Warri isaa isa buqqisee jechuudha. Isa ajjeesuudhaaf itti waan jedhanii rabbiin jalaa hijiraa godaanii makkatti gadi jedhee madiinatti gadi jedhee makkaan keessa makka bakkatti handhuurti isaatti buute keessa bahee ta'e jechuudha. Kanaaf gizee sanuuf balleessin hin dandeenye amma ka amantii addunyaan tun guutuun itti amantu namni takka eenyu uumaa balleessuu hin danda'u. Mootummaan haga fedhe maraatu
warri jibbaa qabus haga fedhe maraatu irraa kalee miti bar warri maqaa Muhammad maqaa Khadijaa maqaa jijjiirachuu araboonni maqaan araboota biyya fudhatte jechuun akka Shimallis Abdiisaa fa'a sangaan Oromiyaa bulchu kun amantiin maqaa arabaa biyya fudhatte maqaa Yahudii biyya fudhatte maqaa Yahudii inni qaba nutu qaba Islaama qaba. Irra caalatti Shimallis maqaa Amaaraati malee maqaa amantii isaatii miti yoo dhugatti dubbanne. Shimallis maqaa Amaaraati qaba malee namni maqaa amantii biraa qabu kan maqaa Yahudaatis qabu hin jiru. Maqaa Yahudaa kan akka Yaaquub. Kan akka Ismaa'eel. Islaamatu baafata. Warra Islaamaa kana baafata. Maqaa Yahudaa maqaan Arabaa biyya fudhatte ganaa fudhachuu ta'e Muhammadii Faatumaa fi Khadiijaan gana ardii baafatti. Osuma inni garaan isaa raama'e isaa warra akka isaa jechuudha. Oduu garaan raama'u. Mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Islaamaaf Islaama akkana godhee masgiidatti akka waliin salaachisee maalichoo jechuutis addaan nu diiguu turan nuuf Islaama lamaan adda diiguu turan. Akkasuma yoo argitan warra amantii kiristaanaas adda diiguu turan waliin bu'uu turan. Falangoonni jidduu isaaniititti mootummaan jidduu sana barbaadee waa nyaatuuf deema jechuudha. Immoo nama masgiida keenyas tuqe nama quraana rabbiitis jire rabbiin guyyaa takka dhabama isa gochuu danda'a. Rabbiin immoo akka keenyaa miti. Hundaa beekaa jaallala. In ariifatu akka keenya. Rabbiin qabaa jabduu nama qaba. Rabbiin humna guddoo qaba. Rabbiin dandeettii guddoo qaba. Biyya takka dhabama isa godhuu danda'a. Abbaa fedhe wallaahi abbaa fedhe. Fir'aoona rabbiin isa galaafate bishaaniin. Isaa fi warra isaati jechuudha warra isa yoo deemee Nabi Muusaa cinqaa ture. Nabi Muusaa uleetiin bishaan dhahi jedhe rabbiin karaa bishaan san keessa isaa baasee gizee isa hordofuudhaan warri isa duuba dhufan bishaanii gannamman bishaanatti jarri ceetee gama baate bishaanatti walitti garagaltee isaan halaakee dabarsa jechuudha. Rabbiin nama amantii isaatiif dhaabbate akkasitti homsaaf jechuudha. Barrabbiin sun adhalli rabbii sanii adhalli namatu akkasanitti onni saniin itti amanini malee nuti onni teena qulqulluu miti malee nuti haqa rabbii san irra hin jirre malee rabbiin kaleessaa sunis rabbuma rabbiin adhatis rabbi Allah han tokko cuma sanii jechuudha. Hin jijjiiramu hin dhalatus hin dhalchus abadan. Rabbii isuma sanii. Immoo namni gariin rabbiin maaf akkana nuu ta'uu dhabe. Rabbiin akka ilmoo namaatii miti. Rabbiin obsaadha. Immoo rabbiin qabaan rabbii gaafa nama qabdi jabduudha. Warri zaalimtoonni warri nama miidhan qabaa rabbii tana ofirratti hin beekan. Qabaa rabbii tana ofirratti hin beekan. Guyyaa rabbiin nama qabu hin beekan. Tokko dhufee abbaa bismillah. Qabaa rabbii tana hin beekani. Immoo haga rabbii isaan qabuuf haga rabbiin jiru tanarratti rabbii yoo jiru tanarratti isaan qabu baate jechuudha. Rabbiin akiraa isaanii kafala jechuudha. Akiratti isaanii kafala. Waan isaan dalagan tana azaaba qixaati isaanii kafala jechuudha. Akkanumatti qoosa seetanii namni miidhame abbaa fedhee haa ta'u. Namni miidhame abbaa fedhee haa ta'u. Rabbiin gatii isaa nama kaan irraa kafaluu oolu. Hattaa hoolaan gaafa qabdu ta gaafa hin qabne yoo nyaatte guyyaa qiyaamaa irraa kafalatti. Kanaa miti namaa miti hoolaan gaafa qabdu hoolaa gaafa hin qabne gaafa nyaatte guyyaa qiyaamaa irraa kafalatti. Ilmoo namaatii miti jechuudha. Warri nama miidhus guyyaa san irraa kafalan. Inshaallah. Immoo
musliimii miidhamuun musliimiin sallamamuun har'aa miti jechuudha. Mootummaa biyya adda addaa irratti biyya adda addaa mootummoonni biyya adda addaa musliimii miidhuu jiran zollamuu jiran mootummaa Itoophiyaa qofaa miti. Zabana Minilik irraa kaaftee yoo jette Itoophiyaa keessatti musliimis zallamamaa miidhamamaa immoo amma hammaatti malee akka ammaa kana ni hidhanii nu ajjeesan malee dura masjida jiiguun ittiin kaane jechuudha. Amma seenaa ajaa'ibaa galmeessan akkuma Itoophiyaa durii deebifnaa seenaa Minilik kaafnaa boolla goobana daaca'ee qonnee lafaa baasna barbaannee baasnaa jedhan sani deemanii haa barbaadanii boolla isaatii miti lafee isaa qocanii haa fidanii lafee qocanii surphaniis yoo kaayan ol goobannis dhufu Minilikis deebi'u. Itoophiyaan dursuu waan deebisu natti hin fakkaanne silaa deebitee iyyuu amma sanuu caalte waan na fakkaatti. Immoo nu balleessuu hin danda'ani. Islaama balleessuu hin danda'an abadan. Islaama balleessuu hin danda'an. Paawuriin guddaan Oromiyaa keessatti xawalwaallee taate malee paarsentiin dhibba keessaa paarsentiin 60 musliima jechuudha. Alhamdulillah. Musliima. Eenyu nu balleessaa yoo rabbi irraa taate malee nam takkallee yoo taate yoo rabbi hin balleessin hin balleessan abbaa haqa qabu jechuudha yoo namatti hin bu'in yoo nama zolomeen laakiin musliimis yoo nama zolome yoo nama miidhe baduun isaan oolu maaliif jennaan immoo rabbiin ka zulmiin jaalatu rabbiin zulmiin jaalatu nama zolomuun jaalatu. Zulmiin waan hamtuudha. Abbaa fedhee haa ta'u, amantii fedhee haa qabaatu. Namni sun zullamamee yoo yaa Allah jedhe numarraa argata. Abbaa fedhee ni tumsa rabbiin miidhamee jenna. Miidhamaa nama fedheef ni tumsa rabbiin. Immoo arraba keenya namarraa haa qabannu. Ufaa taanu amantii teenya haa barannu. Amantiin teenya maalirraa nu dhorgiti? Gaafa isin nam taaneen haqa rabbii san gaafa beekne karaa rabbiin nu jedhe irra gaafa deemne namnis kabajjane wajjin jiraata. Hin dararamu hagana nu hin darartu baala gooneen mana bunaa ooltu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa farshaan baalageedha. Warra farshoon garaa garaa goote. Baalagee wallaahi mootummaa miti mootummaa Itoophiyaa. Warra lammii ofii wanatti gurguratu mallaqa gurguratu. Bare warra biyya bulchitu tuni warraan dura Oromoo qalee gurguratutu ture. Dura Tigreetu beeka ganda keenya. Oromoo Tigree beeka. Mana ganda Oromoo Tigree beeka. Shibalisi warra dura Oromoo fixaa ture miti. Abiyyi warra Oromoo fixaa ture miti. Warrummaa santu arras nu fixu jira. Warrum dura musliimota fixaa turetis arras nu fixu jira. Warri Wallaggaa fixaa tures arras isaani. Warri Shawaatti fixaa tures isaani. Warri gaafa Hacaaluu Amrii ta'es jechuudha. Wareegames mana isaanii irratti dhukaasa banee isaanii jechuudha. Viidiyoon agarra isaan. Namni gariin immoo waanii mootummaan wannaa isaanii ta'eefi lola jechuudha. Gariin immootu lafti rabbiiti. Tuulamni yoom ittiin jiraate lafa Finfinnee yoom tuulamni ittiin jiraate alagatu fooqii irraa qaba. Alagatu itti kooree itti abassa'ee itti marqaanee itti babal'atee keessa faataas zana jedhee jiraate. Qotee bulaan tuulama dachii isaa irraa qumca'ee kun karra hedduu nama ta'ee jiraatutti hin jiru. Hin dagatanii obboleeyyan san arguutti hin jirtanii. Waggaa meeqa dura jechuudha. Waggaa 3 moo 4 dura
dookimantarii hojjetame tokko ka uummata gaafatamu magaalaa Finfinnee keessatti laftitii kanarraa narraa fudhatanii estira takka birrii 3 naa herreganii akkasii narraa fudhatanii ka jedhan nagarree arabootatu fudhatee dhufee lafa san islaama fudhatee lafa san silaa warri maqaa islaamni akkana godhee lafateen irratti islaamni jedhu sun hagaa eessa jiran haga dachii tana uummanni lafarraa fudhate gaafa dachii maaster pilaaniidha islaamni waliin hin duune maaliif dagatan hin duune islaamni Finfinneedhaaf namni meeqaa lubbuutti hin dhabne islaamni kutaa hundarraa dhaqee Finfinneetti ni ijaarata. Laakiin nuti Oromoodha. Lakkoofsayyuu kutaa biraa I don't know mush islaama muluu namni amantii islaamaa ta'u kiristaanaa ta'u namni kutaa biraa dhiisii Oromummaan lakkoofsaame achi keessatti yoo namni ijaaratee qabu jireenya achi keessaa namni Oromoo muraasaa miti. Yoom jiraate Finfinnee keessaa miti Oromiyaa keessa yoom jiraate Dinquu Dayyaas biyyaan baafne eenyu biyyaa baase Dinquu Dayyaas eenyu qabeenya isaa irraa baase eenyu baase ayyi Oromoo haga jibbaa amantii namaa qofa raafattan eenyu biyyaa baase maaf jiraachuu dadhabe Finfinnee keessa maaf jiraachuu dadhabe bakka qabeenya isaa san eenyu biyyarraa baase eenyu qabeenya isaa saame araboota qabeenya dinquu saame waggaan deebiti subhaanallah nama rabsuun tuni waa'ee amantii teenaa tana tuttu'u laakiin Oromoo dhufeen warrabsa kana duras gurbaan tokko an dhaabaa baawotee jedhee as bahee nama rabse tokkoyyuu miti nama hedduudha warri beekaa gulumaa ofiin jedhu beekaa maanii namticha mataa sheexana fakkaatu tokko kan mataa kosiidha. Isaa waliin saabtichiisaa eenyu namicha takka maqaan isaa naan qabamu isaa waliin kan jiru sun akkasii waan Oromoo kana wadhiisan irraa dansaadha dubbannaan kaa dubbattee ta'uun fixxu haasofteen fixxu kanaaf jechuudha dandeenyaan afaan keessa walirraa qabadhaa keessaafuu ijoolleen teenitti islaama afaan keessa namarraa qabadhaa ganda namaa irraa kutaa namaa irraa islaamni bakka hundaatti jira tarii warri kun laftii isaanii garaa nyaattee dubbachuu danda'a sanis nama hundaa miti namuma bebbeekamoo fi nama siyaasaa akka jedhanii tarii abbaa eenyuyyuu haa ta'u warra siyaasaatiin warra beekamoo warra bulchee jibbaa islaamaatii fi masgiida diigameemi akka Oromiyaatitti masgiida 130 diiguun jibbaa islaamummaa irraa qaban yoo dandan silaa hundeen nu buqqisuuf abbadan namni hundeen nu buqqisuun jiru yoo Allaahi tokko nutti fide malee abbadan amantii tana kunis dhuma tokkoon dhalata namni hundeen nu buqqisuun tarii warri akka jedhee lafa tuulamaa irratti akkas ijaaratanii akkas hin taatan jedhes jibbaa keessa isaanii jiru baafatan immoo
jarri sun tuulamni bakka buufattee wakkalattee hin taane. Namni bakka kutaa hunda keessa namni jibbaa amantii namaa qabu ni jiraata. Namni sharrii yaadu ni jiraata. Immoo tuulama keessa musliimatu jira. Tuulamni qofti kiristaanaa miti. Musliimatu jira. Kiristaanni hundi nama jibbu. Musliimni hundi nama jaalatu. Akkuma haati takka yoo nama dhaltu ilmaan achi keessaa bahan bifa qaban amalli isaanis adda adda. Akkuma bifti tiyya garagara. Amma ana haati tiyya na dhalte obboleeyyan tiyya nama durbaa keessaa takkanaa gurraatiti jira. Diimtu jira. Magaala jira. Amalli keessaas akkasuma garagara. Akka jechuudha. Warra jibba namaa qabu jira. Warra nama jaalatu jira. Immoo warra jibbaafis namatti hin buune, warra jaalalaatis itti hin buune, warra of qabaachis jiraatus jira. Si kabajjee jechuudha. Immoo irra caalta of kabachiisa maal jennaan yoo ati kabajjaa amantii keetii qabaatte yoo ati of kabajjite namni si kabajja. Achi booda namni hanga xurqeessas kabajuun sun hanga xurii qeensaa san hangiti san hin beektu hangiti san namni akkas hin kabajju. Jalqaba ati of kabajji. Ati of kabaji jalqaba. Ati amantii tee beeki. Ati maalummaa kee beeki. Akka saree bakka hunda hin dhaabbatin. Akka saree yoo jedhanii ma fiiddee bakka balfaa fi raqaa hunda hin naqin. Islaamummaan wanti si ajajji qabdi. Waan irraa si dhoorgite qabdi. Waan islaamummaan tantee amantii si dhoorgite irraa dhoorgami taa'ee eegee ta'eeti qaqqabadhu gattaa'e. Tadhalaa adaba fi godhi. Adaba fi godhi. Rakkisha fi godhini. Dhalaan teenya waan gurrii fi ijji nama jibbitu. Wanni isaan uffatan qullaa. Bakki isaan dhaabbatan bakka baalagee. Bakki isaan oolan bakka wannaa bakka caffaraa. Wanni isaan uffatan waan qaama isaanii akkanatti adda baasee qaama isaanii guutuu takka adda baasee namatti agarsiisu. Rabbuu qaama kan kee sattaree bakka hin mul'anne si kaa'e. Maali ati of baatee rakkisha of gootu peestaaliidhaati. Ati qaaliidhaa bar. Qaaliidha dubartiin qaaliidhaa bar. Qaalii taanaan ilmi dhiiraa gabbareetiin si fuudhaami. Gabbareetti bar. Ati maal qaama addunyaa sitti baasanii si bitanii si arguuf deeman tana maa watarattiin of gabbaafteetiin abbummaa arge si daawwata. Maa beeksisa wannaadhaaf goota. Beeksisa miidiyaa irraa maaf goota. Adabadhu gattaa'e jaarsa barbaada bultii barbaada. Adabadhu gattaa'e haala gaarii qabadhu adab gaarii qabadhu. Dhiirti bakka jirtu sii dhufti. Hatta yoo ati booda jala jiraates achitti sii dhufti dhiirti. Mana dachii jalaatti sii hidhani. Ati haala gaarii qabaattee intala gaarii taatee innaan achitti sii dhufti. Nama gaariis hawaanis gurri isaan dhokatu bara. Asirra walii mee warra monoonii isaa fakkaatu. Monoonii isaa fakkaatu asirra of hafarsu. Eenyufaa heerume. Eenyufaa heerume. Akka sooftii agartanii akka sooftii san isinitti fayyadamanii sooftii ittiin fayyadamanii mana fincaaniitti darbanii biraa deeman. Isinis akkas jechuudha. Akka boolli fincaanii keessa turuun barbaadu namni itti fayyadamee qofa keessa bahee deema. Boolli fincaanii of hin godhinaa. Ta'e isiniif fayyadamanii isin biraa deeman. Warra asirra of doorsitan kun wooma akka keessanii hatta dhiirti beekta baalagee feetii taatu dhiirti kofoo uraatota mataan akkana ol garagalu jechuudha. Oguu gaafatan. Dhalaa saalihaa dhalaa adaba qabdu dhalaa naamusa qabdu akkasii barbaada jedha bultiidhaaf. Isinoo yeroo isin barbaadan isin barbaadan isin taphachuufidhaaf. Isiniif fayyadamuuf isin barbaadan akka shinti beetii. Isin bultiif isin barbaadani. Isiniif fayyadamee isin biraa deema. Maalikaa? Shinti beetiin foolli isii gaarii miti. Keessi isii gaarii miti waan taateef itti fayyadame. Isinis akkas jechuudha. Ofiin kabajaa ofirraa fuutan. Ofiin qullaa of baaftan. Adaba of dhoorgitan. Akka dhalaa islaama gattaa adaba godhadhaa. Naamusa godhadhaa gattaa.
hay maal taatansa maaltu isin mirkaansa maaltu isin macheessa abbaaraa dhalatanii haadharraa dhalatanii haadha teessaniif maaf maqaa nyaattan maaf arrabsiiftan miskiina qoraan duddubbaattee tarii haati teessan qoraan duddubbaattee biiloftee rakkattee isin guddiftee waan qabdu ishini guduunfanii abbaan keessan sangaa takka ittiin qotatoo qabaate san baasee gurguree biyya namaatti isin erga akka isin daladdanii irraa baaftaniif akka isin daladdanii jijjiiramtanii ofii jijjiiratanii isin immoo bakki ooltan bakka biri bakki bultan bakka biri qaanyiin hin jirtu saalifeen hin jirtu ol baatanii wama argitan haati teessan akkasii isin guddifte cabdee isin guddifte san osoo isin argite maa isin hin jetti abbaan keessan akkasitti boohii keessa kuufaa lafa osoo isin qotachuudha gariin fa'a ammoo qaansiraa namaa hojjetee isin guddise dhagaa cabsee isin guddise yoo arge akkam taate onni isaa naasuu isaa irraa akkamiin haftan naasummaa isaa waan biraa bakka biraa jirtanii guddattaniis harkaa baatan homaa isin godhuu danda'u naasummaan isaa hoo hangam isin gooti qalbii haadhaaf abbaa keessanii isin cabsina onni haadhaaf abbaa keessanii isin cabsina sharafa keessanii isin cabsina antana isin hin jedha adabadhaa taa'a rizqiin isinii dhufti gaafa rabbiin jedhini heerumta yoo dhiira barbaaddan taate yoo dhiiratu nu fuudha jettanii asirra joortan abadan dhiirta akkasiin fuutu akka peestaalaatti taphatan peestaala haphii takka argite faayidaa hin qabdu nama dhooti akkanatti qabanii jennaan akkas taatanii haftan akkasi yoo adabaan teessanii kun fungeen akkanaa tunis ni heerumti wallaahi amma konkoona funyaanii dhaabdanii rifeensa gadhiiftanii asirra fiiddanii miidiyaa irra tiiktook tana keessa feesbuuk tana irra dura akka intala islaamaatti sattaradhaa qaama keessatti uffadhaa horiidha horiitu qullaa deema maal taatan rabbiin burus irraa isin gaafata maatiin keessan isinis qaanfata aadiin teessanis isin qaanfatti intala eebaluu isin jedhan intala warra sanii jedhan hay haati si haa baddoodha maaltu dhalee isin jedhan uyi haa abbaa si haa baddu abbaa maal irra maaf abarsiftan abbaa keessan miskiina manatti maaf abarsiftan haadha teessan miskiina ta'a cimiimattee isin dhaltee isinii waliin cabdee isin guddiftee biyyaa isin baafte nuu dabarse namni as jiru kun hundi isaa bara ka taatee fi uduu biyyatti zanafata jedhee jiraatu biyyaa bahee miti hanqinuma jirtu takka guutadha biyyaa bahee namni hunduu aanarraa qabee hanqinuma jirtu takka ni dalagannaa biyyaa baan malee haala adaba fixannaa fi miti namni biyyaa qabaa'e maaf kaawoo biyyaa baatanii wallaaltan bashannana feetaa galii dalagadhu bashannanii biyya teetii maatii kee waliin maali durriyyeen gandaa sooshaal miidiyaa irraa ooftee as garagal achi deebi ol bayi gabbuy gaciis gangaladhu maal isaa maa kana isin godhan yaadu aqiliin keessa sammuun taasanii yaaddu hin fakkartanii maatii keessa mana sanitti yaadattanii maatii keessan turu irraa baatanii yaadattanii haadha teessan qoraan dudda muree isin guddifte yaadattanii abbaa keessan ka bohii keessan lutti dabde yaadattanii oduu san gafaana tiratu irra caalaan kenna ijoollee qonnaan bulaati hundi kenna jechuudha ijoollee baadiyyaati nama muraasoo taate malee warra magaalaadha warri dadhabsiisee immoo ijoollee baadiyyaati gowwaan sanaxxales badduudha wallaahi gowwaan sanaxxallaanis baddu sanaxxalli jedhanii qullaa yaa'an sanaxxalli jedhanii adaba fixatan akkasi anaasawnaa raadiyoo waa hundaafu anjibbaa nama hundaallee qabu of sirreessaa nun arrabsisiisinaa kabaja ofii godhaa isin jedha akkasuma obboleeyyan tiyyaa warra amantii biraa qabdanii yoo jecha arraba haasawa kiyya keessatti arrabni kiyya jecha hamtuu dubbate dhiifama isiniin jedha
ما جنان أمانتي كيسان تقوم فيلو أمانتي نم تكاتو تقوم فيلو قوسنا ما تقوم فيلو قندنا ما تقوم فيلو ما جنان أمانتي تيجي دبوتي جالت تنجالت لا قندك يسني جالت لا قندنا ما تسكس جالت نكبجة قافا وف جالت تمسني جالت قافا وف كبجيسس خمسين كبجة إن كبجتا تنام نمتز أمانتي نمتز سبوون جالت قندنا ما تسبوون جالت ما يبينا أكم أن جالت وسنة تجارة نمني برالي أكسس ننجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله ويانا قطع إن شاء الله يا رب الأولاد دي يا رب راتي